Jirra jirtu maatii keenya maatii Kaasashoo akkam nuuf jirtanii nuti nagaadha galata Rabbii. Isinis immoo akka nagaa taatanii Waaqayyo irraa abdii qabna. Nageenya keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechuu jaalannaa. Egaa kanatti aansu'anii bal'atuun irrallee dhuftee jirti. Bal'atuu samoona kana jechuudha kan dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaarra jirti. Maali haa hojjettan innis obboleewwan keenya baay'een isaanii lafa mana horii bitachaa jiranii. Kaleessallee finxirarra oollee arras finxirarra oollee eegeddes finxira bakka qanumaan jechuudha kaayisa kan dubbatin haa ta'u kanuuf jiraadha. Egaa bal'atuun ubbus baattu cinuma buburraaqaa oolti. Egaa maatii keessanis ni keessummeessaa jechuudhaani. Inna kanaaf egaa baay'een keessan dhugaa baay'ee das nama gootu bakka. Warroonni bitachuuf qophooftanillee obboleettiin keenya irra qojiirra ishiinillee maatiin ishii dhufee kinoo lafa bitattee jechuudha. Lafa bitattee kun immoo warii bitataa kanaaf egaa ammoo har'a maal isin fidee dhufe akkuma argitan goromsa nuuf fidi bal'atuuf goromsa inallee goromsa duudaa kanumaa hin tuqamne naan jettan kinoo isin fide kaa. Kinoo isin fidee dhufee jira. Baadiyyaarra deemnee waraabne baadiyyaas miti magaaluma cinaadha. Deemnee waraabne kinoo goromsa jechuudha gurraachi kun inallee ganaa waggaa lama reef guutee waggaa lamaaf akkana na fakkaate waggaa lamaaf ji'a lama akkas ta'e. Yaada ka warri faranjii ta'ee guddate malee goromsa ganaadha. Isiniin jira waan hundumtuuyyuu guutuudha ganaadha isiniin jechuufani. Egaa warroonni bitachuu barbaadan lama argitaa of duuba tokko isin jira viidiyoon isaa olirratti isin hi'e. Egaa innis tokko bichaa ale kinoo kan argitan barruu kana jechuudha. Barruun hin jira gara viidiyoo duwwarraatirra. Innaa kanaaf kuni goromsi gurraachi kuni homaan allee ganaaraadha. Yaada faranjii ta'ee horii guddaa fakkaata itti tollee marga keessa jiru argitanii sunuu yoo sooftani keessa burraattuu jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu waggaa lama reef guutee amma kaa goromsi tokko akka seeraatitti alatee waggaa fi jaarraa rimaa qabuu qabaa jedhan. Egaa kun immoo yaada maatiin hin godda'amaa kan jiranii egaa rimaa qabsiisnee irra dabarsanii amma rimaa qabuutti jira. Abbaan bitate bakkumatti bitatee nuu bitate san marfee kennisiisuuf hin danda'a jechuudha. Garuu amma akka duraanii qotiyyoodha maalidha qotiyyoon birrii malee hin jirtu wadda adda qotiyyoon birrii malee namaan kennanii hin jiru iyyuu jammaa baadiyyaa irratti argame maleedha. Innaa marfee kennuufi bittanii bakkumatti marfee kennitaniifi deebisee isa kana inni kunis goromsuma ture waliitu walitti baay'ate bakka kanatti egaa as magaalaa Maasallaa keessaa argama kuni takka bichaa ale yaada akkuma isiniin jedhe horii faranjii gurguddataa kumanaa qabu malee takka bichaa ale kuni jechuudha baay'ee bareeda akkuma argitan amma ilmamaa jira. Kanaafiyyuu warra bitachuu barbaadan heloo jedhaa. Innaa heloo jedhaayi isiniin jira nama gaafattani baay'ee keessan immoo hin gaafattu waagaa geessanuu jettanii waagaa isinitti hima dhugaa isinitti hima. Buubbaan takka birrii 30 taatee isiniin jedhu maal jettan gurra qabattu moo callistan. Buubbaan ikkoo amma isinitti himame guyyaa tokko buubbaa bitadhee buubbaa kuwan bitadhee akkasumatti na harkaa caccabdee wamta isiniin jenne gufadheetani. Kufe baraan dubarratan kufe achumatti harkaa duute hunduu boo'eetuma awwaalee dhiise. Mee birrii kudhan irreega birrii 30 meeqa akka ofu. Innaa kun immoo warii siif fayyada tokkoffaan waggaa waggaan alani warii faranjiin raaddeen alan raada takka ji'a guunnaan 150 gurgurattu. Mirgoota eebiyaas mirgoonni 50 mirgoon baay'een bitamu waan ta'eef raada amma warii raadaa barbaadu baay'ee naannanii fi innaa kanaafiyyuu kunillee warri bitachuu barbaadan elmama garuu kun elmamaa jira takka bichaa alee jabbii wajjin naan jettan kan guyyaa darbe sunillee hin gurguramne obboleettiin keenya tokko bitachuu eddi garuu jabbii wajjin miti jabbii wajjin hin gurgura warii faranjii jamar jabbii hoosisatu aduma alee sanirraa harmuma saasan ilmaniitu jabbii obaasu malee hin hoosisatu jabbiin guyyuma alatti irraa istii jechuudha. Innaa akka warii faranjiin akka
warra faranjoota warra araboota yookiin immoo nama faranjootni illee harmanoosisoo keenya akkas jechuudha. Kanaaf subscribe like godhaa sin jaalanna. Bye bye.